keessa qabee jechuudha. Osoo diinni naannoo birootti bu'ee haqiiqaa walitti immoo osoo diinni naannoo biroo ta'e akkatti dubbadhuun qabu dhiifama naa godhaa yoo jechootaan isin ka iddoo ta'e horii lubbuun qabne afaan hin beeyne horii uummata walloo guututti duniyaarraa buqqisuuf duguggaa sanyiiti jechuudha. Waan walloo sooshaal miidiyaa irratti isin argitanii fi wanni walloo lafarra jiru gargara tarii sagaleen kun uummata bal'aa bira gahuu ni danda'a tarii kan dhagahan ta'e rabbiin furmaata haa godhu. Uummata walloo caalanumaa rabbi furmaata haa godhu. Uummata ofirratti du'e uummata rabbiin nu hirribaa nu haa kaasu niin jedhe. Caalaan isaanii meeshaa gurguddaa akka dishqaa matarayyaas sinaapar kana walirraan qabnu federaalawanii. Milkiin karaasa yoo dhufnu immoo namni mataa qarshii 60,000 kafalee Affaar keessadha. Anoofi nama sadii nama lama wajjin nama lama yoo irratti dabalee nama 5 qarshii 60,000 kafale. Kan bisee seenuu dadhabbuuf soomana irra jirtu. Soomana taanus guddoo ija tanaan arguun dadhabnu bakka meeshaan xiyyiitiin buutu arguun dadhabnu. Ergaan ani qabu Oromoon bakka jirtutti kaa'ala jiru. Ramadaan taatullee bakka rasaasni buutuu fi rasaasa ijaan arguu hin dadhabnu. Bishaan dhuguu dhabnus nyaata nyaachuu baannus adawwee qeetti nutti dhufte qolachuu hin dadhabnu. Kuni haasawaa gootota walloo kan gartee diina qe'ee isaanitti dhufee firraa qolataatiin jiranidha. Mee maaltu tahamaatiin jira? Haga ammaatitti lubbuu namoota hedduutu wareegamee jira. Hedduutu madaayitti jira. Warroonni madaahan gara Oromiyaa dhufuudhaaf 50,000 60,000 100 kafalleetii madoo keenya yaalachuudhaaf gara Oromiyaa dhufaa jirradha. Haasawaa mardura irratti dhageessanidha. Akkasuma sheekotii humaaltu afaan isaan qabe. Arran tana dhiifama kaa Ramadaanaaniin sheekotii yoo miira keessa seenallee dhiifama isin jechamee waan sheekotii kanarratti nu jechuu barbaada. Dhiifamallee naaf godha. Wanti lubbuu namaatii olii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Uummanni keenya kawalloo waggaa waggaadhaan irratti karoorfatamuyyuu amman tana dadhabsiisuudhaaf karaa diinagdeedhaatiin karaa qabeenyaatiin karaa bahaa fi dhihaan karaa itti cufanii hatta magaalama isaanii kamisee dhaqanii yaalachuu kan hin dandeenye akkuma marti dura irratti dhageessan kana jechuudha. Mee waan uummata walloo kanarratti akkasuma Oromoo hoo maalitti jira? Oromoon xiqqashoo tokkummaan isaa calaqqisiisaatti jira. Walfalmiinis jira. Mee kana waliin ilaalaa Abduu Moobaayil Abduraahi bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaaf ta'uu warra jalqaba irratti Abduun jedhama. Abduu Moobaayil Abbi sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Jalqaba irratti sheekotii keenya yoo qeenes yoo lolleenis waan hooggantoota keenya ta'aniifidha. San akkasitti nuuf hubadhaa. Garuu ammoo dirqama kan callifnu itti iyyiin malee abdaan hin callifnu. Lubbuun namaatti waan hunda caala waan ta'eef. Ammallee waan kana irratti dhugaa dubbachuu fi garaagarummaa guddaadha waan argine qabna waan ta'eefidha jechuudha. Kan akkasitti naaf hubadhaa jechuun sheekotiillee beeki itti dubbatuuni hoogganaa kee akkuma abbaa keetti dubbatutti akkuma gartee fakkeenyaaf nama tokko akkasii bulchu yookiin nama tokko akkasii hoogganu nama tokko gartee kan karaa na ajajuu qaba jettee yaaddu tokko qeessotis haa ta'u sheekotis haa ta'u abbootii amantii abbootii gadaas haa ta'u kanaafidha kan itti dubbannuuf jechuudha. Malee kabaja qabnaaf akkasitti nuuf waa'een amma gartee uummata keenya kawalloo irratti deemamaatti jiru waan nama callisiisuu miti waan ta'eef rabbiin irraa si gaafata waan ta'eef jechuudha. Uummanni kun wanti inni gartee aarsaa kan hunda kaffalaatiin jiruu fi waan walloo ta'eef yookiin ammoo waan gartee Oromoo walloo ta'e qofaaf miti haggaamii Oromoo hundaati jechuudha. Balbala Oromoodhaa gartee kan adawwee ittiin seenuudhaaf halkanii guyyaa ittiin as wixxifattu warra nurraa qabeetiin balbala ta'ee ofii isaati akkas irra dura dhaabbataatiin jirudha jechuudha. Kanaafuu waa'ee uummata keenyaa kana dubbatuun dirqama waan ta'eef kanaaf irra dubbannaa jechuudha. Tole hayyee haga ammaatitti gara lubbuu nama 30titti dhiyaatutu wareegame jedhama yaa jara keenya. Baatii kana keessa qofa jechuudha. Lubbuun namaa baala taate bar lubbuun namaa biqiltuu hangattee beeki. Biqiltuun maal nama fakkeenyaaf haga badhaadhiin dhufe dhaabbattu kanallee biqiltuun 30 ta'a laata keessaa ka gogu ka keessaa gartee biqiluu dadhabeetiin gogu 30 gahu natti fakkaata. Naannoo tokko keessatti jechuu barbaadeetti biqiltuu hanqanne. Biqiltuu mukaa hanqanne. Biqiltuu mukaallee kunuunfameeti dhaabbatee akkasiidha karoora mootummaatti jedhamee akkasitti guddataa jira jechuudha. Yeroo gabaabaa kana keessatti dhabu jechuun ni isinummaan tilmaama. As keessatti gootamee as keessatti ilmaan meeqatu abbaa dhabe as keessatti gartee mana meeqatu bultii dhabe as keessatti gartee nama meeqatu yatiima as meeqatti nama mana meeqatu bar mana akkasitti gartee jumlaadhaan ibiddaan gubamu kana qofaa miti bar kanummaan dhume kun lubbuma nama 30 kana keessa nama meeqatu nama 30 kana keessa meeqatu hiyyoomatee meeqatu abba dhablee haadha dhablee ta'e mee tilmaamaa isinummaan as keessatti waa meeqatu uumame. Ati wanni kun sirra gahuu hin qabu dirqama qe'ee ta'uu qabu ati nama ta'uudhaaf waan kana tilmaamuu sin dhibu jechuudha. Waa'een uummata keenya kawalloo kun kan gammaatti gartee kan madaahee kan luuti cabe kan harki cabbe kan gartee rasaasni garaa keessa jiru kan ammayyuu kan duudhaaf deemu nafe gara nama 40 oliiti jedhama. Akkasumatti ammoo waan garaa nama nyaatu kana hunda keessa bahaa fi dhihaan karaan itti cufame akka gartee naannoo adda fakkeenyaaf uummanni kun naannoo Amaaraa jala jira jedhama.
naannoo Amaaraa godina addaa naannoo Amaaraa jedhama. Naannoo Amaaraatitti yaalamee achitti deemee naannoo Amaaraa keessatti yaala argatu miti kamise naannoo isaa kagartee lafuma isaa san keessatti yaalamuudhaaf hin danda'u jechuudha. Mee kana viidiyoo kana keessatti fakkeenyaaf kan mana achirraa haasa'u godhe kana keessatti aga tokko ni argattan. San qofaa miti gara Oromiyaa as dhufuudhaaf hin danda'u. Affaar keessaan bahanii Affaar keessaanii lubbuu nama tokko irratti 10,000 ol kafalanii sa'a 17 sa'a 18 deemaniiti lafa sa'a 3 fi 4 deemanii sila Adaamaa dhufuudhaaf sa'a 3 4 Shawaroobitti keessaan bahanii maal keessaan akkasitti dhufuudhaaf sila sa'a 3 4 lafa itti fudhatu diinni karaa itti cufee karaa kanatti yoo argan akkuma isin hubaytan makiinaa keessaa gadi buufameeti akkasii cicciramee attee foon isaallee akka kaafamuu hin dandeenye takka godhama waan ta'eef Affaar keessaan nama 10,000 ol itti kafalanii nama tokkotti nama afuratti nama 10,000 nama ja'a yoo nama ja'a madoo nama ja'a gartee achirras dabartan nama ja'a sa'as 17 deemaniiti madoo luuti cabee gartee kan akkasii rasaasni keessa jirusan baatii Ramadaatiin akkasitti jechuudha kan isaan gartee karaa Oromiyaadhaa dhufaatiin jiran. Mee amma salphinnummaan kanaa oliin jira amma biyyi tuni mootummaa qabdi dhugaadha wanni tokko fakkeenyaaf wanni tokko nuuf galuu qaba. Naannoon kun faannoodhaan booji'amee jira ni beekna. Naannoon kun faannoo harka jira harka guddaan naannoon Amaaraa kun harka guddaan aga jechuudhaan magaalota gurguddoo taate malee jechuudha. Kashirri biraa gara shirri mootummaadhaa keessa jiru akkuma jiru ta'ee osuma akkana hin ta'in iyyuu gartee gaafuma faannoo yoo feene jijjigattuun ergina yoo feene bakka feenetti ergina faannoo gartee biyyi san ijaara gaafuma gartee jedhaniitiin faarsaatiin turan iyyuu akkanumatti ture amma immoo to'annoo isaaniitti ala iyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Hayyee to'annoo isaaniitti ala eega tahee uummata kana maaliif hin hidhachiifne akka of qolatu isaanirraa iyyuu ni ittisa isaanumattu iyyuu akkas hin dhufne gartee fidhaaliyyiin kun yoo dhugaa taate yoo dhugummaan keessa jiraatte an kanaadha kanatti dhaga'amu. Kara biraatiin ammoo yookiin Oromoo kana iyyuu akka bal'inaan bira dhaabbatu waa'ee naggada siyaasaa isaanii as keessaa diraamaa isaanii kana dhiisanii Oromoodhaaf maa karaan banne akkuma gartee warra faannoo kanaaf akkuma kaleessa gaafa faannoo ofii hoogganaatiin turan ofii hidhachiisan san illee itti gadhiisaatiin turan san meen guyyaa takka Oromoo maaliif itti gadi hin dhiifne akkuma gartee faannoo waggaadhaan yeroo hunda itti gadi lakkisanii itti bobbaasan kana Oromoo sa'aatii tokko ofumaa itti gadi hin dhiifne. Oromoon daangaa isaanii kabachiifata uummata obboleeyyan isaa biraan dhaabbataa bar kanatu bar akka Oromoon akkatu dhabame bar. Social media kanatti yoo ilaaltanii warri badhaadhina amma jechuun badhaadhinatu diigamanatti fakkaata yoo waa'ee rakkoo uummata walloo kana dubbattullee hin fedhan jechuun siyaasatu badaka mootummaatu biyya bulchaa jira mootummaa Oromooti dubbatamuu qabu abbaan barbaade nama 30 miti namni 50 illee 100 illee yoo dhume mootummaa sanii gadi jechuudha waan lubbuun namaallee mootummaa biqiltuu gadi iyyuu bara lubbuun namaa biqiltuu iyyuu gadi jechuudha. Mee dhugummaa yoo kana keessa jiraatte uummata kana bira dhaabbatanii fakkeenyaaf qe'ee isaa mee uummanni kun qe'ee namaa naannoo aanaa namaa dhaqee godina namaa dhaqeetti weeraraatti jira lafa uumamaan rabbiin isaan irratti uume irratti akka tahan dhabaadhaaf gadi bahanii ofirraa qolataatti jiran jechuudha. Diinagdeedhaan laamsheessuudhaaf diinagdeedhaan ajjeesuudha uummata kana guutuutti waan mana isaanii jedhame kan bira gahan ajjeesan hin guban. Ilma namaa daa'ima waggaa takkaa taane dubartii gartee dadhabduu manguddoo waggaa 90 dhibbaa waggaa 80 mana keessatti arganii ajjeesan. Qulqulleessuu walumaa galatti akka isaan godina san jibbaniitiin achi keessaa baqatan jechuudha. Barsila mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira. Federaalallee mootummaa naannoo Oromiyaallee eerugaadha mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira. Haga dhufe mootummaan kun wanni tokkotti inni Oromoodhaaf godhe hin jiru. Yoo waan gartee kijibaan faarsee bultoonni faarsan kana yoo taate malee meetanuma hojjetee maa seenaan goone Oromiyaatti maa isin daballe. Adaamiin ollaa agamsaa yeroo hundaa ijji si imimmaanii jedhama. Oromoo walloo tana maaliif barkeenaa fi Oromoodhaan walitti hin baafne kun ammayyuu duraa duubaan hulaan itti cufamteetiin gartee akka bineensa boollatti itti cufaniitiin gartee akkasitti adamsanii ajjeesaniitti itti cufanii karra itti cufanii akka gartee madaan isaa hin yaalamnetti akka gartee du'aan isaa gartee gara lafaa hin kaafamne godhanii beelaadha gartee akka mana itti boqatu hin qabaanne godhanii haala kanaan dararaa jiranii mee mootummaan Oromoo kun seenaa maan hojjanna silaa harka dhooyinaa fi barumtummaanuu harka dhooyinaa fi barsilaa dhugaa dubbachuu mee walluma tana yookiin godina addaa godhanii kan ofiin of bulchu kan of danda'e godhanii yookiin Oromiyaadhaan walitti dabalanii karaa baasanii fi uummata gartee bahaadii hangaluu dadhabe kana karaa itti cufame kana maaliif karaan saayineef warri mee faarsee bultoonni kanarratti hojjedhaa warri abbichuu tana kana guyyaa gartee waa hemmaan jiruu keessanii faarsuu qofa ta'e suni mee faarsaati kanatti yaa abbichuu abbaa malaatiin yaa abbichuu abbaa maalii jedha abbaa feetan faarfadhaati kana akka isi akka kana akka godhumee godhaayyee uummata kanaaf. Ummata hayyeemee amma kun kan afaan isaanii irraa dhagaa jirtanii madoo keenya as dabarfatuudhaaf mallaqa itti kafallee biyyuma takka keessatti shufamma Affaar keessaan bahu sa'a 18 deemnee lafa sa'a 4 sa'a 8 sa'a 8 deemneeti sa'a 18 deemnee mallaqa itti kafalleeti madoo keenya hadaamaa dhufaa Oromiyaa dhufaadha achitti yaalatuudhaaf. Maal yoo Oromiyaadhaan waliin makame maaltu maal Oromiyaadhaan walitti haa makamu uummanni kun mirga isaatiin fakkeenyaaf mirga isaatiin uummata afaan tokko beekuun uummata afaan tokko dubbatuun uummata shanyii isaatiin uummata gartee bilisa ta'e walitti haa makamu.
Salafa moo nama fakkeenyaaf waan nummaa nama bar walloo jedhame kuni godina addaa jedhame kuni nama moo lafa. Namaami namni akka irra jiraatu fidhami. Namni irra jiraatu kuni fedhiin isaa maal innidha furmaan isaa maal innidha uummanni kun jiruu isaa akkanatti dararamaatiin jira. Rakkoon isaa kanaadha. Kanaaf furmaata godhaafi. Kanaaf furmaata hin gooneef. Dhuguma mootummaan Oromoo kun kana godhetti maaliif seenaan hojjan? Mee seenaa haaraa hojjedha. Wannummaan barra haga biltsiginnaan dhufte akkuma gartee Haacaaluu jedhe yoo gartee abaarsa alagaadhaa taate malee yoo arrabsoo alagaadhaa taate malee wanni gartee jijjiirama kanarra Oromummaan gartee abaarsa alagaadhaa taate malee abaarsa alagaatti argate jedhe Haaceen gaafa kan jechuudha. Yoo abaarsa alagaa taatee fi yoo gartee ajjeecha mootummaa Oromootii usaa jedhaniitiin afaan wal dabooluu taate malee yoo ajjeecha daran dachaadhaan dabalatu taate malee maal argate? Mee takkatuma tana seenaa maaliif hin hojjanna jee mootummaan Oromoodhaa kun? Ramadaan eeggatameetumatti deebi'a. Maali mee furmaan isaa fakkeenyaaf amma warri badhaadhe warri bartee bilisoome warri biyya bulchaatiin jiru mee maali fakkeenyaaf amma kanarratti furmaan isaa maalinne kanaadha bara maka gaafii nuti ta'e. Ammatti abbaa feete yoo taate rakkoo uummata walloo dubbatuun rakkoo gartee uummanni walloo keessa jiran kana oo jettee dubbatuun waan qabduun gargaaruun bira dhaabbatuun furmaan isaaniif akka dhufu dubbatuuni rakkoo waa'ee siyaasaatii miti waa'ee gartee politikaatii miti jechuudha waa'ee namummaati waa'ee islaamummaati. Karaa amantiidhaan illee akka deemnu taate jechuudha. Uummanni kun Oromoodha. Oromoo waan ta'eef qe'ee isaanii keessatti gartee aarsaa akka isaan kafalaatiin jiran isaanii jigaati jiraachuudha. Uummanni waa lamaani fakkeenyaaf amma dura paarlamaa keessatti gurbaan tokko gaafate ture ni yaadattuumi. Homa lamaaf uummanni walloo kan irroonfamaa jiru dura tokkoffaa Oromoo waan ta'eefidha. Lammaffaa waan gartee Musliima ta'eefidha. Kana lameeniin iyyuu dirqama sirraa qabaachuudha. Kuni waa'ee gartee siyaasaatii miti jechuudha. Waa'ee uummata walloodha dubbatuuf nama ta'uun kee qofti siif gahaadha jechuudha. Mee fakkeenyaaf rakkoo uummata kanaa keessatti homa afaan isaanii irraa dubbatamu kanarraa xiqqashoo dhageeffanneeti. Waa'ee gara komii sheekkotii tachi dabarra. Hospitaala jirraa hospitaala Adaamaadhaa. Ijoolleen hedduun warra sibiilli kun itti galu warra sibiilli kun itti naqamu warra caccabe jechuudha. Kanumti nama fide warra caccabe kan ilma dheeraa kiyyaa kan caccabe hundi ijoollee tanaa warra caccabe warra sibiilli itti naqamu maallaqa irra isaa xiyyiitii guguddaan dhahamaa ijoolleen kun kan kilaash keessa yoo xiqqaate nam lama nama tokko yoo taate irra caalaan isaanii meeshaa guguddaa akka dishqaa matarayyaas sinaappar kawwee kana meeshaa kanaa rukutamanii beektaa. Naannoo dhammoo irra caalaan kan waan kana yaalii hoogganaa godhuu liyyuu adii hogguma takka walolleen sana biraa rukunne balleessinee jirra. Gama sanaan makkalaakayaan maali jidduu seenee waan kana dhaabsisuudhaaf yookiin jara kan deebisuudhaaf yaaliin godhe jira? Yaaliin inni godhe yeroo dhufutti gaaf kan dhaabaa lola kana numatti lolaa jaa gaafa nu rajeessu malee afaan qabbanaa wadhan dhaabaa jee nu dhaabsifne guyyaa dhufirra nu milkee milkii kana walirraa hin qabnu federaala wanniis. Milkiin nuti walirraa qabnu dhayoeetu nama dhawee yookaan nama lama yookaan nama sadii nurraa ajjeesatti ba'uudha sanii yookaan inni addaan bittinnaa'e haala kanatti dhaabbata jechuudha. Mee yeroo kanatti namoonni ati hospitaala Adaamaa kanatti tajaajilaa jirtu haalli isaan sadarkaan isaan irra jiran maal fakkaata amma ammaatti namoota salgan argite kana? Namoota salgan argitan keessa ijoolleen hedduminaan miidhame ijoollee gara nama 8 tokkomme ni wayyaa keessa jirti xiyyiitiin keessa jirti hanga keessaa baatuttu dhukkubbiin isaa laaftu amma immoo keessa baate kun cabee keessa achiin baate kun baay'ee dararamaa jiran namni baay'ee dararamaa jira maaliif jennaan makiina nobaa deemnu afarii keessanii sa'aatii 8 sa'a 17 deemnetti makiinaan dhufnuun sun immoo Isuusidhaa makiinaa maalamaa awwaarri sun waan torban tokko si sochiisa. Karaa isa yoo dhufnu immoo namni mataa nama tokkotti qarshii 10,000 anamma kaleessa nam 3 qarshii 60,000 kafalee Affaar keessadha. Anufi nama 3 nam lama wajjin nam lama yoo irratti dabalee nama 5 qarshii 60,000 kafale. Maaliif karaa fagoo kana sa'aatii 17 sa'aatii 18 qarshii guddaa baaftanii karaa Affaar naannoftu karaa Dabra Biraanitiin karaa dhiyoo kana maaliif gara Finfinnee Dabra Biraan Finfinnee galuun abba duulaa maal kanfanaan hanga sa'aatii 4 Masih tabayar aku orang kau dua orang kau orang kita buaya daerah di situ ada mana ho saya cari kita. Suni mo asyaro bi tiga darbun dan juni wal. Mana cinta darbun dan damne bamma la afari kana sen. Melul. Duranne kami saya udah tabuf la arma gadirra fi makinan menjirtu atai magala atai jam tu kesan darbu dan damne ti kami saya dah tabutti jira jaya. Me yeroo walloo keessatti yeroo ammaa kana loltan soomana irra jirtu soomana keessa loluuni ammam sinitti jabaata. Soomana taanus ni guddoo Ijatan ala argun dadamnu bakka meeshaan xiyyiitiin buutu arguun dadamnu. Ergaan ani qabu Oromoon bakka jirtutti ka ala jirtu amma biyya firra jirtu gargaarsa dhibbaa dhibbatti nu godhuu qabdi. Maaliif jennaan manatu nurraa gubataa namatu nurraa du'aa
Irra namooti jiite kan nurra keessatti jiru. Dhuftanii maalla humna keessanii makiinaa yaabbatanii wajjin dhawra xiyyitiin ofiitu sinirraa jaalata. Ufaniin waliin loluu caalaa usumaa danda'ameyyuu ufanii qaamaan waliin loluu caalaa ufanii gartee lola nu gargaaruu caalaa ammatti rasaasaa kan rakkoo nuti ta'e rasaasni isaan qaban kan ittiin tiifatanii rasaasa keessaan qabnu rasaasaadha rakkoon keenya beela keenya caala nuti soomana taanuyyuu bishaanii fi nyaata dhabnuyyuu ijaan lafa arguu hin dadhabnu diinaqee keenyatti nutti dhufee bakka rasaasni buusan arguu hin dadhabnu ijaan lafa arguu hin dadhabnu kanaa miti kan rakkoo nuti ta'edha rasaasuma waan bitannuu hin dhabnedha dhukkubsataa akka itti haakima geeffadhamedha karaa dhabnedha yoo naannoon sun humna mootummaatii ala taate fakkeenyaaf to'annoo isaaniitii ala taate nuti hoo akka sabaatitti kanumaan wal qabatee fakkeenyaaf akkaawuntiin waloodhaan itti yaadamee maqaa namoota gurguddoo manguddoota sheekotii biyyaatiin banameen akkaawuntiin sooshaal miidiyaa irratti maxxanfameeti jira karaa yuutuub kana waan akka akkaawuntii waan akka mallaqaa mattaawaqaa kana maxxansuun hedduu dhoorkaadha isa kana akkaawuntii kana hedduun keessan warroonni akka carraa lubbuu nama tokkoo yoo gartee maqaa keessaniin du'arraa bararame oromoon asirratti chaalenjiilee adda addaa suuraa ofii maxxansee karaa laayikii komantiidhaatiin sheeriidhaatiin gargaarsa adda addaa godhaati jira itti makama warri mallaqa gartee miileenaan walitti guureeti achi keessa gartee oonagiin ariina achi keessa gartee lafa keenya gartee keenya qofa godhanna jedheeti warri qabsoo akkasii sanitti kan inni jiru ammoo isaan osoo mara qe'ee namaa saamuudhaaf yookiin gartee gootummaa ofii agarsiisu osoo hin ta'in diina qe'ee isaaniitti itti dhufe ifirraa qolataati jechuudha kan isaan jiranii abbaa rabbis ni laaffisee akkaawuntii kanarratti arjooma galchaa qe'een oromoo akka gaafa duraa san calaqqisiisaa jirti jechuudha tokkummaa oromootu haga tokko deebisaati jira jechuudha haga tokko oromoon haala bareedaadha kan inni mul'isaatiin jiru fakkeenyaaf artistoonni oromoo Galana Gaaromsaa Ittiiqaa Tafarii haala agartan kana jechuudha Finfinnee irraa dhufanii Hadaamaa dhufanii haala kanaan jajjabeessanii bara ummata kanaaf yaa jira kenna anaafisi caala gudin oromoo kan caala ummata kana kan gartee oromummaas jaalatu kan gartee sabboonummaa qabu jechuudha kana warri oromoo walloon jennu war shanee jedhee waama abaa'oo oonag jedhee waama bara guutumatti oromoo walloo guutumatti abaa'oo jedheeti waama hatta tarii warrummaa miibuchillee akkasumatti ilaalanatti fakkaata sila akkanatti garaatti hin jabaatanii duba artistoonni haala kanaan dhufanii jajjabeessanii akkasuma namoonni gartee sooshaal miidiyaa kanarratti beekaman namoonni of mul'isuu barbaadan kan of mul'isuu barbaanillee hospitaala dhaqanii jajjabeessanii ammayyuu hospitaala san keessattuu waa hedduu agarra jedhanii namoonni achi dhaqanii karaa biraa isiniin kutuufi miti waa hedduu kan agartee sooshaal miidiyaa kanarratti nu qoodanillee waa hedduu argaati jira jechuudha. Suukanni curaan roddu isaan irraa haga tokko xiqqasho akka reefuu gartee ishee ibsaan jedhe san mee viidiyoo isaanii fuulduratti dhageeffannaa haga tokko dammaqaati jira natti fakkaata. Akkasumatti tokkummaadhaan ammoo irratti hirmaatee namoo gargaaraati jira jechuudha. Kun Oromoon dhugaa dubbachuuf amma tokkummaan isaa ka durii san haga tokko ifaati jira. Waa'ee walloo kun durillee Oromoon tokkoomsa garuu haganaa gamiidhaan walitti eeguu hin qabnu ture. Bari'a jira keenya Oromiyaa haalli Oromiyaan keessa jiru walloon qofa miti. Yeroo amman tana akkuma walloo kanatti kan gartee gubataatiin jiru. Faannoo Oromiyaa keessatti ijaaramte jedhamee Oromiyaa keessatti faannootu ijaarame jedheetiin ijaaruu yoo faannoo mootummaan ijaare taate malee akkasuma qaama mootummaatiin shaneedha jedhamee Arsii lixaa keessatti Wallaggaan keessatti Shawaa keessatti Gujii keessatti Arsii keessatti Arsii lixaatti miti dhiifama Arsii bahaa keessatti maal tokko godhamaatiin jiru aanaa shirkaa keessatti hunda quba qabna qe'een isaanii guutuun barbadaa'ee jira kan lubbuun hafillee bakka itti ol deebi'eetiin itti galuu qabu namni qotee bulaan tokko qe'een tokko yeroo jalaa gubatte akkam akka ta'e ni beektan jechuun gadaa amma badhaadhinaa kana homaa salphaadha qe'een gubatuuni duri abbootiin keenya ogguu himan gaafa Haile Sillaasee gaafa akkasii qe'ee gubaati ture amaarri nurraa jedhanii yeroo nuu himan agarreeti ture dhageenyeeti ture amma immoo salphumatti gadaa badhaadhinaa kana keessa agarree qe'een Oromoodhaa 100 200 300 jumlaadhaan yeroo gubatu agarreeti jirra garuu ammoo nuti ilmaan qotee bulaati qe'een tokko yeroo irraa gubatte qotee bulaan akkam akka ta'u ni beekna amma salphumatti ilaaluu eegalle malee jechuudha karaa biraatiin sheekotiidha. Sheekotii keenya dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na ajaa'ibsiisan gaafa amma dura gartee Gondar keessatti musliimoota Gondar keessatti dhiibbaan geggeeffamaatiin ture waggaa 5 har'aana fakkaata waggaa 4 har'aana fakkaata dhiifama yeroo san qabatamaan yaadadhu yeroo masgiida gara 40tti dhiyaatu gubate jedhameetiin namoota suuqii muslimaallee akkasii keessaa filameetiin gubatee haalli akka isa deemsifamaatiin ture namni gahee guddaa taphate sheekotii keenya majlisa Itoophiyaa keessa warra jirudha. Yeroo har'aan tanaan majlisni Itoophiyaadha haga tokko bilisummaa qaba. Rakkoon isaa immoo bilisummaa qabaachuu akkana taate. Bara biyya sanitti rakkoon yoo aangoo argattellee yoo bilisoomtellee afaan keessa kaadhaadha. Maaliif aangoo santu sirraa fuudhama. Aangoo saniif quuxoita. Waan jechuun nama sii kenne waan kana bilisummaadhaan argattee akka barbaadde gartee mirgi dubbachuudha waan mirga seeraan kaa'ame sana dhaabbattee dubbachuudha hin jiru. Tarii saniif callisuu dandeessan. Garuu ammoo yoo tokkummaadhaan ka dubbattan taate tarii sunillee hin jiru jedheetii yaada. Ammoo bilisummaa waan akkana kanaaf gaafa sanbara boo hatta haga gartee taraawiyaa keessatti
اللهم انصر من الغوندريين جريتين كغرتي ترى فاتين سراج تكو غرمي كان فارل توري برغا فسنجه توري شكوتي كنا كيسا كان غرتي ايجي ول ايجيسيسه وفي اساتي متمتا دان غرغارسا كني حواسا كاسه بيالا كيسا بي ملقا مليون ميقالكا هم غرتي ولتي غوراتين توري چورا غاسن ار انتنا امني والله هو كرا لمان دركب سين راغا مي شكوتين هندمه مقارو ان دبنا حاجه هوغانا بريزيدنتي مجلس إثيوبيا رشي حجيرا أستاذ أحمد دين جبال كامل شمسومه بكبوان أمتا بكبوان غرتي منا مري بكبوان أمتا دا أستاذ كامل شمسومه أستاذ سفيان أحمد مه نما أنا مشي كوتي دان كيساتو بل إن أنا ران تنهواسني هردوفات إنجيرو كيسا نما لما قفا كمت أغر أستاذ راي أبا بچا كالكني قويا وان كان دوبچات إنجيرو أستاذ إبسا حسن كالكني قويا وان كان دوبچات إنجيرو شي كوتي لمن كان قفا أغر جتشور شي كوتي بلا تكتي تقف يتور أغر واهي غرتي فكرنا في نجا انفرتني في واهي غرتي سنة نبيتشا غاف سنبر واهي مسجداتي رغودا غرتي مسجد افرتن ما ولتو غبته اكسما غرتي سوقي مسلمات غبته لبونا ما تبدا جرا ك مسجد چالو لبونا ما تبدا جرا كان غرتي سوقي مسلمات چالو چول لبون نما تكوچا كرا لمان دركا مسين راقبا مجلس ኢትዮጵያ ራወኒ ንቡልቻት እንጅሩ ሙስሊም ኢትዮጵያ ከናሚ ሙስሊም ከናሚ كرا لمان توكو امانتيدان دركا مسين راقبا كارا كلمتاتي أورومون ماران دركا مسير راقبا ما دبتني ما دبتني حواسا كانا كافتني أكا حواسني غرغارو أكا حواسني بلا دابتو أكا غرتي موتو مان كوان كانا رت فرماتا ورو موتو مان برغا توكو شراوفي يوكين سيدلدل سياسة وفي تيرافي كارين نجالي سوني بينا يوما غرتي نانو أمارا كنتوانو إساتي على باهي ليچورا مالي عدنيتي بلسوم مان كانون دفاني سين قبه بلسوم مان هاگا نوي دبچو كانا لين قبدا يچورا سين مجلس إثيوبيا را إيجا بلسوم يچون هاگا توكو ويادا جنين تولين فارساتي توري bilisummaan keessan akkanaadha kan afaan bilisummaan isin argattan afaan lugaamuu tana akka isin gartee dhiibbaan ummata musliimaa irratti godhamu jaalana ni beeyna isin beeyna dhugaa dubbachuu fi isin beeyna sheekotiin kun gartee ummata garuu akkami bilisummaan hagantaa akka afaan isin sekaale gaafa majlis shaggar keessatti gubatullee harka lafa jalaatii waa hojjetaa jirra karaa seeraatii waa hojjetaa jiratan dhugaadha sun waan fakkaatu ka lubbuu namaa kabadaatiin jiru kabade kunoo harka lafa jalaatiin hojjechuu wanni kun akka dhaabbatuuf akka furmaata argatuuf kanummaan bade lubbuun nama tokkoodha maa badee irratti hoo mee نجار توكو كيسا يجور ما هو شيكوتين رايا في أستاذ إبسا قفا لمن ترى قفا شيكوتين تين كيسوتين هومه مي أبوتين غدا مي جارسولين بيا هاي نم تيان نباسي تاتي بر بيسون مي إرجع أستاذ إبسا كان رجع فدا دبوبيستي لولتي آرتي سجلي تاتي أمتا كنا فرماتا تاتو يرو أمتا بل أمتي هيو قدانك أبنا جنة أبدنو في بيكتو تانك أبنا جنة أبدنو هندي سانيتو مجلس الرقابة جتشورا وصديني نانو بيروتي بوي حقيقة أولتي موي صديني نانو بيروتي هيك آتا إبسي بهي متأنفميك آتا ميديان غرقلي ديني والو مو ديغ سريغة دي دي بي بنفكاتا أكالالا جروتي أكتدب بدون قبو دي فمنا قد آيو جتشوتا دي سنك إدو تأي كناف أمتا والو فيديو itti maxxanfachuu fi suuraa itti maxxanfachuu laayikii fi sheerii irraa funaanachuu ittiin leencaa fi maalii kana guurachuu kanaan osoo hin taane hospitaala Adaamaa guutuun uummata madaadhaan guutamee jira yeroo ammaatti uummanni kun nyaata hin qabu dubartii gara 12 mana itti seenanii manguddoo haadha ilmaanii wayita gorra'anii ibiddaan gubanii har'a yoo argitanii jiraattan guyyaa har'aa horii lubbuun qabna afaan hin beeyne horii silaa ilmi namaa ilmatu san gorra'anii ajjeesaa jiran har'a keessa fiiganii horii jechuudha. Sadarkaa diinagdee kuffisuu sadarkaa maqaa kuffisuu irra jiranii uummanni kun hidhatee jira tokkummaan hidhatee lammaffaa mallaqaan diiyaasporaan duubarra mallaqa itti gadi naqaa asii miti keessaan haga ala Ameerikaa fi Awurooppaa haga biyya Arabaa Sucuud Arabiyaatitti faanoon hidhatee guututti yeroo ammaatti ummata walloo guututti duniyaarraa buqqisuuf duguuggaa sanyiiti jechuudha. Itti jiranii as keessaa meeshaan tokkochi mallaqa miliyoona meeqaan bitamu uummata fannootiin ijoolleen qaqal'oon xixiqqoon ilmaa warqituu shugguxii takka lamaan ariitee ofirraa hamma dandeesse deebifte haga humna isii deebifte garuu kun meeshaa hagana gahu meeshaa inni fe'atee deemu waan sooshaal miidiyaa irra maxxanfamuu fi wanni lafarra jiru gargara waan walloo sooshaal miidiyaa irratti isin argitanii fi wanni walloo lafarra jiru gargara kanaaf bakka waan lubbuu qabutti waan furmaata ta'u ummata kana furmaata ta'u tokko tarii sagaleen kun ummata bal'aa bira gahuu ni danda'a tarii yoo kan dhagahan tahe biyyi kun hayyuu qaba abbootii gadaa jedhan qaba ulamaa qaba qeessota qaba
موتم الرقابي حاجة فاتتي نمني لبوك أبو نمني سرنا أبو نمني متهندل أبو إنجيل جنة أبدنا يروق بابدو كيستي أمة واللوتيف فرماتو هيني في الدنجنة سن الرأينا أما قدو قافا مني أرتيس تجفامي بل ربي سميكنا راسي بنا أمة واللوتيف ربي فرماتها قدو أمة واللو جعلنا ما ربي فرماتها قدو أمة أفرت تدوئي أمة جسني قام إسرت تدوئي جج أمة اتسني قام ردوئي قابان في إسانياتي ورابيس في إسانياتي هم تقو فرت هدودي كان ربي إنه هربانو هاكاس ننجل أو أغلطهما أنا قلما دبدا يود حساسني ديرسي في دبيدان وائسي وراني نوف ربي رحمة هاقول أقوم أستاذ إبسان جري كان نوف ربي رحمة هاقول بر فيديو ما واهي أمتا كنا هيرو دبتان اللي بر نموه دبير اللي قاون دندو هلا لمو اللي بروان سجاب سيسو مي شيكوتين كينا مي فكينا فرنتنا مي يسجر مي وري والإجارة أبوتي أمانتي راهاga nama siyaasatitti wal ijaaree haala saniin wal hidhachiisee wal hidhatee biyyaalaatii doolaara miiliyoona akkasa siyaatiin jirachuudha. Bar dhugaa dubbachuuf waa'ee rakkoo uummata walloo yookiin mallaqa xixiqqoo gartee amma buusan kanaan furmaata argattii fi miti bar rakkoo siyaasaa feeti furmaata hundeedhaa feeti. Fakkeenyaaf yeroo hundayyuu kun dhaabbataadha ka walloo. Kabaranaa kun ammoo diinagdeen ajjeesanii hawaasa tokko balleessuudhaaf diinagdee isaatii yoo diinagdee isaa balleessite jedhama. Hawaasa tokko buqqisuudhaaf dura diinagdee isaa buqqifta jedhama. Loon rasaasitti dhukaasanii ajjeesan jechuun guutumatti bakka qabeenya daameej godhanii qabeenya isaa jalaa balleessaniiti akka hawaasni ofii isaatiif iyyuu maaliin jiraatare sheekotiin dhugaa dubbachuuf aan jechuun aan akkami amantii tokkana jedha. Guyyaa ijjineetiin furmaata akka argatan bara yeroo kana jennu mootummaa yeroo jennu silaa beeki waan kadhaadhaan godha osoo hin ta'in waan dirqama godhanidha. Waan dirqama eega biyya bulchaatiin jiraate mootummaa Oromoo ta'uu fi Amaaraa ta'uu fi Tigree ta'uu miti mootummaa eega ofiin jedhe iyyuu jechuu kiyya. Kanaafuu kanarratti hojjetuu qabnaa iyyuu qabnaa callisuu hin qabnu kuni dirqama kenna. Haga uummanni kun furmaata argatu tanaan dura abduu moobaala biraa hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.